Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaatu fi nageenya keessan baradaan naga jira alhamdulillah. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaaf ta'an subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalan maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa saniin jedha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya gabayaatu birratti odeeffannoowwan garaagaraa haala biizinesiitiin wal qabate akkasumas immoo meeshaalee biyya keenya keessatti gurguran gatiin isaa maal fakkaata ittiin hojjechuuf bu'aan isaa maal fakkaata kan jedhu gorsa kanaa fi kan kana fakkaatan hedduu bifa viidiyootiin kan isin dhiyeessinu yoo ta'u weebsaayitii keenya irratti bifa barreeffamaatiin kan isin dhiyeessinu jechuun isaati wolifpress.com keessa seentanii yoo laaltan odeeffannoo barbaadan kamu bifa barreeffamaatiin kan isiniif dhiyaatu jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa odeeffannoo barbaachisaa ta'ee fi gaafii hedduu keessanii kan ta'e bifa viidiyootiin qabadhee isiniif dhufee jira. Bifa barreeffamaatiin weebsaayitii jala seentaniitiin laaluu ni dandeettan odeeffannoo isaa guutuu argachuu ni dandeettani. Kanaan alatti immoo odeeffannoo biraa yookaan immoo odeeffannoo dabalataa yoo barbaadan karaa toora sooshaal miidiyaa keenyaatiin kallattiin wajjin haasa'uu ni dandeettan isiniin jechuu barbaada. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya viidiyoon gabaabaa waan ta'eef hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya viidiyoo tokko yoo daawwattan hamma xumuraa yoo ilaaltan yookaan immoo hamma xumuraatti yoo dhaggeeffattan odeeffannoo isaa guutuu argachuu ni dandeettan jechuudha. Even YouTube chaanaalii kan koo irraa osoo hin taane YouTube barbaadan yookaan immoo sooshaal miidiyaa kamurra odeeffannoo hamma xumuraatti dhaggeeffachuu yaalaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf kallattii maan gara odeeffannootti yoo isin dabarse guyyaa har'aa baajaajiiwwan biyya keenya keessatti argaman gatiin isaa maal fakkaata moodeloota akkamiiti ittiin hojjechuuf ammoo bu'aan isaa maal fakkaata kan jedhu isin dhiyeessa. Isa dura immoo guyyaa lama dura bifa liqiitiin wal qabatee odeeffannoowwan baankii irraa fudhisin biraan gahaa ture. Kanaaf namoonni baay'een akka jaalatanii fi akka isinitti tole isin irraa hubadee jira jechuudha. Kanaaf kanaan alattis odeeffannoo san fakkaatanii fi kan bira bifa daldalaa yookaan ammoo bifa liqiitiin akkamitti baankiitti dhiyaatanii qabeenya keessan guddifachuu akkasumas biyya alaa teettanii biyya keessatti akkamitti hojjechuu akka dandeettanii odeeffannoo dabalataa guyyaa boru sa'aatii 10 akka biyya keenyaatti sa'aatii 10 laayiviidha waan dhufuu fi sa'aatii sanarratti akkana eeddan isiniin jechuu barbaadan namni kamuyyuu akka hin hafne namoota hin dhageenye yoo jiraata sheer gochuudhaan biraan gaasiniin jechuu barbaada. Guyyaa boru sa'aatii 10 akka biyya keenyaatti laayivii irratti dhufuu barbaada isiniin jechuu barbaada. Isaan alatti kallattii maan gara odeeffannoo guyyaadhaatti yoo isin dabarsee baajaajiiwwan gosa hamma 6 jiranii modelli isaanii maal fakkaata gatiin isaa hoo maal fakkaata hamma humna namaa hammamiinuu qabachuu danda'a waan jedhu isin biraan kan ga'u taasisan jechuu barbaada. Kanaaf kallattii maan odeeffannootti yoo isin seensisa jalqaba irratti baajaajiin suuraa irratti argaa jirtan kun TVS dha. Baajaajiin kun biyya keenya keessatti moodela haarawaa jecha kan amma argaa jirtan kun moodela bara 2022 kan ta'e akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara kana keessa kan bahedha jechuudha. Isa bitachuu warra barbaadan qarshii 335 jira. Gatii kanaan jiraachuu isaa beektanii akka bitattan isiniin jechuu barbaada. Kun ammoo namoonni odeeffannoo kan dhaguu barbaadan kanaan jiraachuu isaa akka beektan isiniin jechuu barbaada. Inni itti aanu akkuma yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isin biraan gahaa turetti egaa namoonni baay'een odeeffannoo kana ni barbaadu biyyoota ormaa keessa namoonni jirtan keessattuu. Kanaaf gatii kanaan jiraachuu akka beektan isin jechuu barbaada. Lamaffaarratti kan argaa jirtan RE baajaaj kan jedhamu jechaadha. Baajaajiin kun moodela bara 2022ti. CC yookaan ammoo humna sochii 200 kan qabuu fi meeshaa jijjiirraa guutuu kan qabu akkasumas abbaa kan deellaa 2 kan ta'e qarshii 345 gabaa irratti gurguramaa kan jirudha jechaadha. Isumatti aansee baajaajiin argaa jirtan kun magaalaawwan hedduu keessatti kan itti tajaajilamanidha jechuun isaa. Magaalaawwan gurguddaa keessatti fakkeenya magaalaa xixiqqaa keessatti baay'ee hin beekamu. Humna nama baay'ee qabachuu danda'a. Duuba isaa irratti nama 4 fi afur isaa irratti konkolaachisaa dabalatee nama 3 kan qabatu walumaa galatti konkolaachisaa dabalatee nama 7 kan qabatuu fi nama iddoo kan ammoo imaltoota 6 kan qabatu konkolaachisaan alatti jechaadha. Kanaaf kana beektaniiti qarshii isaa qarshii 525 jiraachuu beektanii akka bitattan isiniin jechuu barbaada. Dhumarratti biizinasii keessa baajaajii yookaan ammoo konkolaataa hojjechuu fi baajaajii hojjechuun faayidaan isaa maalidha? Qarshii hamma baajaajiin bitamu kana baajaajiitti hojjechuudha moo biizinasii biraa keessa seenuu irra filatama kan jedhu gorsa isaa gara dhumaarratti isiniif kaahuu nan danda'a jechuu barbaadeeti. Afuraffaa irratti kan argaa jirtan kun baajaajiin argaa jirtan kun maaksiima kaargoo jedhama. Kan fe'iinsaati jechaadha kan argaa jirtan kun kan fe'iinsaas jira kan humna nama kan ammoo fe'iinsa namaatii fi kan fe'iinsa meeshaatu jira jechuu barbaada. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya kan argaa jirtan kun kan fe'iinsaati akkuma beekamu duuba isaa irratti iddoo meeshaa itti feenudha jechaadha. Isa kana dhuunfatti namoonni dukkaana garaagaraa qabdan yookaan ammoo meeshaa daldalaa kan biraa qabdan bittanii itti fayyadamuu ni dandeettani. Isaan alatti ammoo namoonni bittanii biizinasiidhaaf itti fayyadamuu barbaadan yookaan ammoo meeshaa nama biraa bifa kaffaltiitiin hojjechuu barbaadan yoo jiraatan qarshiin isaa qarshii 446 kan gurguramaa jiru jechaadha. Yeroo kanatti kuntaala 5 ol kan qabatudha. Duuba isaa irratti iddoon fe'iinsa yookaan ammoo meeshaan itti fe'amu kun warshaa keessaa kan ba'u akka argaa jirtan kana isa irratti ammoo makaanikaalaan irratti hojjisiisuu ni dandeettani. Akka kuntaala baay'ee yookaan ammoo meeshaa baay'ee isin qabachuu danda'utti kanaaf akka argaa jirtan kanatti kuntaala 5 ol kan qabachuu danda'udha jechaadha. Walumaa galatti meeshaa jijjiirraa guutuu kan qabu qarshii 446 bitachuu ni dandeettan isiniin jechuu barbaada.
Egaa akka hojjettoota jaalatamtoota hordoftoota kenna yerootti simbira ga'uun kiyya ni yaadama meeshaalee kanneen kanaaf haala biyya keenya keessatti qaala'insa jireenyaatiin wal qabate meeshaaleen kamiyyuu yerootti gatiin isaa baay'ee tokko dabalaa kan deemaa jirudha jechuudha. Isaan kan inni soolaalle naannoo parsantii 5tiin gara fuulduraatti deemaa jira kun ammoo naannoo parsantii 5tiin meeshaan kun baay'ee kan dabalee jiru jechuudha. Inni itti aanu namoonni baay'ee yeroo dheeraaf gaafataa kan turtan baajaajii abbaa goommaa afurii yookaan abbaa Gomma afurii kan ta'e qarshii 1700 hamma qarshii 1650tiin yeroo kana gabaarratti kan gurguramaa jiru isa odeeffannoo isaa guutuu waan hin qabneef yeroo itti aanutti humna isaa akkasuma immoo isatti akka gurguramaa jiruu fi qarshii meeqaan akka gurguramaa jiru simbiraan kan ga'u jechuudha. Yeroo ammaatitti bilbilaan akka odeeffadhitti qarshii 1650 hamma qarshii 1700tiin kan gurguramaa jiru sin jechuu barbaada. Egaa akka hojjettoota fi jaalatamtoota hordoftoota kenna odeeffannoo guyyaa irraa qabare kan hanga amma simbiraan gaatoo dabalataanii namoonni biizinasii baajaajii kana keessa seenuu barbaadan qarshii hamma kanaatiin Baajaajii yoo binne irra faayidaa qabeessa moo biizinasii biraa keessa yoo seenne faayidaa qabeessa kan jedhu yeroo itti aanutti warroota hojii kana harkaa amma qaban yookaan hojii kana hojjetaa jiran kallattiidhaan affeereeti odeeffannoo isaa simbiraan kan ga'u ta'a. Gorsa akkanaa fi kan kana fakkaatan kan biraa dhaga'uu barbaadan naa barreessaa yookaan jechuu barbaada. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kenna odeeffannoo guyyaa irraa qabadhe kan hanga ammaa simbiraan gaa ture dabalataan immoo warroonni meeshaalee ijaarsaa barbaadan simmintoo yeroo kana gabaa irratti dhooggamee jira jechuudha. Kan ammoo dhabamee jira. Daldaltoonni dalagaa kanarratti kan ammoo hojii kanarraa itti hirmaatan dalagaa dhaabanii jiranii kanaaf yeroo kanatti rakkoo kan ni furra jedhee karoora mootummaan baaseen waldaadhaan akka gurguramaa jirudha odeeffannoon an qabu. Isas yeroo itti aanutti waldaa irratti qarshii hammamiin akka gurguramaa jiru waldaa keessatti ammoo akkamitti akka bitachuu danda'an yookaan ammoo miseensota waldaa sanii qofa ammoo hawaasni biraas bitachuu ni danda'u yookaan ammoo biizinasii kanarratti hirmaachuu ni danda'a carraa kan argachuu ni danda'a kan jedhus isin biraan kan ga'u ta'a. Odeeffannoo kan kanaaf kan kana fakkaatan hedduu isaa of biraa qaba waan ta'eef kan isin biraan ga'u ta'a. Kanaaf isinis odeeffannoo kanaaf kan kana fakkaatan kan biraa yoo barbaadani karaa keessaatiin naa barreessuu dandeettan koomentii jalattis naa barreessuu dandeettan isin jechuu barbaada. Kanaaf viidiyoon guyyaa irraa qabadhe kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture irra deebuudhaan Oroon yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kan dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya dabalama odeeffannoon asirraa yerootti isin darbu kun hiriyoota keessanis ni fayyada. Kanaaf sheer gochuudhaan isin biraan gahaa isaanis biraan gahaa isin jechuu barbaada. Waan hordoftanii galatoomaa galanni keessatti achaadha viidiyoo biraatiin hamma walitti nutti baay'ee.